daawwattoota yooyyaa miidiyaa jaalatamoo fi kabajamoo baga nagayaan dhuftanii Shamsiyaa Hobbs Seempoolitu argamna waajjira muummicha Shamsiyaa Hobbs ka Minisoota jiru magaalaa Seempoolitu argama achitu argamna Shamsiyaa Hobbs argaa jirtu bakki kanattu argamna bakki kun bakka nyaata bilisaati fi walaba kaffaltii tokko malee namni ijoollee qabu dhufee argatu as bakki nyaata kanatti nyaanni akkanatti qophaawaa jira guyyaa har'a jechuun sochii wayaa keelloo uffatanii hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi sagalee tahuu bifa kanaan bakka hojii kanattu namu boora yookaan ammoo keelloo uffatee hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammad fa Baqqalaa Garbaa Hamza Boorana Shamsaddiin Xahaati fi hidhamtoota siyaasaa hundafiyyuu sagalee tahuu fi carraaqaa jiranii bakka Shamsiyaa Hobbs kanatti warri argamanii akkanattu nyaata qopheessaa hidhamtoota Oromootii fi sagalee tahuuf carraaqaa jiranii warri nyaata barbaadanii Shamsiyaa Hobbs University Avenue fi Deel irratti argama bakka Awaash supermarket duri achitti argama amma nama kuma tokkotti nu daawwachaa jira warri jechuun Shamsiyaa Hobbs takka takkaan nama gari yaada keessa fudhannee yaada gaafannaa har'i jechuun mana murtii yakka ka Itoophiyaa ka lidataatti argamu dhimmi Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa falaalaa ture deeggartoota Jawaar Mohammadi deeggartoota hidhamtoota siyaasaa Oromoo kawayaa boora keewwatanii Jawaar Mohammadi faatii badii tokkollee hin qabanii Oromoo waan ta'eef hidhamanii gada dhiifamanii jedhanii mormii dhageessisanii mootummaan Itoophiyaa nama 80 ol akka gariin nama 100 oli qabee hidhee warra Oromoo deeggartoota Jawaar Mohammadi ka reestooraantii kakuu maammee turanillee deemee achi guuree poolisiin hidhee asi warri Shamsiyaa Hobbs yookaan ammoo warri nyaata gargaarsaa dhiyeessu kunini reestooraantii kakuu maammeetii fi hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi qabsaa'ota Oromootii fi deeggarsaa ibsuu fi namni hundinuu akkanatti boora uffatee keelloo uffatee asittu argama namni kuma tokkootii fi 500 sagantaa kan daawwachaa jira kana durattu argitan kunini hoggantu bakka kana Makfira Haji Ahmed Nuureti ittaane ka jiru Ramadaan jechuun abbootii qabeenyaa bakka kana duraanii jechuun Awaash ammaan tana jechuun warra Oromiyaa 11 miidiyaa jedhamuuti Jamaal nama biraati isaan hundinuu dubbachuu deemanii warri asitti hojjechuu deeman kun akkana sochiin boorii kun namni biralleen ka boora uffatee dhufee jira maaliif guyyaa kana bifa kanaan dabarsuu barbaadanii ka jenne gaafannu tayaa kun nyaata bilisaanii qophaa'u Seempoolii fi Minisoota yoo jiraattan Seempool Minneapolis nyaata bilisaa koottaa fudhadha burtukaanii muuza wantoota adda addaatu jira manni kun nyaata qofa nyaanni guutee jira wayaan boorii akkasittu uffatanii yaada isaanii nuu kennu deemanii guyyaan kun guyyaa hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi sagalee taanu yellow movement hashtagin miidiyaa hawaasummaa irratti deemaa jira nyaati akkasittu qophaawaa jira mee guyyaa kana ilaalchisee warra waan kan hojjechaa jiranii gaggari yaada gaafannaa warra waan kan hojjechaa jiru maaliif wayaa boora uffatanii ka jedhuu fi waan isaanitti dhagahame dhaamsa Oromoo isaan qabanii fi dhaamsa ummata bal'aa isaan qabanii fi akkasumas miira isaanitti dhagahame ilaalchisee yaada takkaa lama gaafanna kunin bakka nyaanni itti qophaawaa jiru amiigoon keenyalleen kan nyaata nu qopheessaa jiru kana isallee gara booda wanni gaafannu jiraachuun mala Seempoolii warri jirtanii nyaanni akkanatti qophaa'ee isin eegaa jira Minneapolis Seempool naannoo kan warri jirtan Minisoota keessa
kun chicken ida, kun French fries ida. Gyro, tortilla, French fries, papas frittata. Wanti hundinuyyuu nyaati asittuu qophaa'ee jira. Shamsiyaa Hobbs koota nyaata fudhadha. Bilisaanii warra jechuun Oromoo fi sagalee taanaa jedhanii boora uffatan kanallee koota asumaan laala. Magaalaa Sempolitti argamna. University Avenue fi Deel irratti argamna. Mee amma jechuun yaada nama haga gaafannuuti. Warra armi jiran kan waan isaanii yaadaa jiranii waan isaanii waan kana godhaniif yaada irra fuunee dubbanna. Magfira Haji Adam Nuure. Haji Ahmed Nuure. Yeroo hundaayyuu wallala maqaa sun nam sirreeffata jira. Haji Ahmed Nuure hoggantuu bakke kanaati. Sochiin asitti godhaa jirru kawayaa boora uffachuu kunini maaliif asii godhuuni barbaachise waan jedhuuni yaada uummata Oromootiif ta'uu hidhamtoota siyaasaa Oromootiif fi deeggarsi qabnu dabarsina nama 2,400 nu daawwachaa jira nama hedduu kan nu daawwachaa jira maagimee qabadhi dhaamsa nu dabarsi. Sunillee sodaadii akka ijoollee keenya haarallee mootummaa ittaasaa Itoophiyaa sanii hidhamanii yeroo uffatan jaamanii walirratti guuraman isaanii wajjin sodaadii garsiisu akkasumas warra siyaasaa biyyoota keenyarra hidhamee jiru. Waraabaa jirra dhiiroo. Magfira hedduu si galateeffadha daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo namni hedduun sagalee jechaa jirtanii bakka hojii waan ta'eef namni hedduutu wal bira haasawa sunilleen hin jira guyyaa har'aa kan akkasittu sochii booraa jedhu kana yaadannee akkasittu ollee waan nu daawwattanii fi hedduu isin galateeffannaa isinillee bakka jirtanitti miidiyaa hawaasummaa gubbaatti sochii booraa kanattu dabalama isiniin jechuu barbaadna sochii halluu keelloo kanattu dabalama isiniin jenna galatooma yooyyaa miidiyaa irraa asumaan nagaatti isiniin jechuu feena.